Waaqayyo kasin jedha hojii kee beeka humna xinnoo qabda garuu dubbii koo eddetta kanaaf iyyuu balbala banamaa eenyu cufuu hin dandeenye si duratti baneera mena irratti banameera jedha ulaan irratti banameera jedha namni baay'een balbala banamaa kadhachuu danda'a suuqii banamaa kadhachuu danda'a biiroo banamaa kadhachuu danda'a mana banamaa kadhachuu danda'a kun hundumtuu iddoo tokkotti walitti qabame wal duukaa banamuu kan danda'u ulaayyoo sirratti banameedha akka deebi'ee sirratti hin cufamnetti ulaan sirratti banameera erga keerraa sinarratti banamee jira jedhime namni balballi hojii irraa baname deebi'ee irratti cufamuu danda'a namni suuqiin irraa baname deebi'ee cufamuu danda'a namni jireenyi gaarii irratti baname deebi'ee irratti cufamuu danda'a nama ulaan irratti baname garuu irratti baname hafa mee deebi'een irratti hin cufamu jedha kan sirratti banamu ulaa dhukkubaa miti ulaa eebbaati ulaa kisaaraa miti ulaa ulfinaati ulaa rukutamuu miti ulaa rukutuuti maleessa ulaa cabuu miti ulaa cabsanii darbuuti maleessa maqaa kee godaa fuudhee ol kaaseera waaqayyo eenyurratti ulaan banamaa akka deebi'een cufamnetti warra humnatuun qabaatiin humna xinnoodhaan maqaa waaqayyo ofirratti eegan waan tokko sitti hima humnatuun qabaatiin maqaa waaqayyo eeddetta yoo taate warra humna qaban gararraa kan jiru si ila dandeettituun qabaatiin ishee maqabdu sanaan maqaa waaqayyo ofirratti eeddetta taanaan balbala eenyu sirratti cufuu hin dandeenye saatii kanaa keessatti banameera Olkau berbada maka waaqayyo ofirratti eegi barbaadan ni kan passwordin kanu duroomu barbada asirratti banuu barbada maka waaqayyo ofirratti eegi bolees gaafa maka waaqayyo ofirratti heddu like baay'ee dhabuu dandeessa obboleetti gaafa maka waaqayyo ofirratti heddu comment baay'ee argachuu dhiisuu dandeessa share si gochuu dhiisuu danda'u yeroodhaaf dhokachuu dandeessa namni maqaa kee ol kaasuu dhabamuu danda'a gaafa waaqayyo maqaa isaa sirratti ol kaasuu jalqabu garuu si malee namni hin jiru amiin jedha